የዶክተር አብይ ጥላቻቸው በስቶ የአማራን ህዝብ ከምድረ ገጽ ሊያጠፋ ቀንና ሌሊት የሚሰራን ጫከኛ ጃልማሮን አወድሶ የሚደግፍና ኦዱ ኬኛ ጀልቀባቲን ጋዜጤይሳ ፊ ሁንዴይሳ መሃል ሚዲያ ደሳለኝ ኢልያስ ነምኒ ጀደመን ajaja olana warana bilisumma oromo jalmarro dirribati fi warana isani darbe ammo ummata oromo maqaballaysan akkamitti gabasa balla isin birangeen odu kenya isa biratin labsiin laganna gabati fi ugurri geejiba kutaalee oromiyaa garagara keessatti gaggeeffamaa jiru guyyaa shanaffaafitti fufe isuma gidduutti ammoo hiriirri guddaan mootummaa balaaleffatu kutaalee oromiyaattis gaggeeffamaa jira jedhameera gabasa guutuu isin birangeen odu biratiin manni maree bakka bu'oota ummata labsiin yeroo muddama dabalataan baatii afuriif akka dheereffamu sagalee caalmaan raggaasise labsiin yeroo muddama kun naannoo Amaaraatti kan labsame yoo ta'u ji'a afran dhufan itti fufaa jedhameera kanarrattis gabaasa bal'aa kan dhageessan tahaa akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhuun dagatinaa isiniin jenna oduu keenya jalqabaatiin labsiin yeroo hatattamaa naannoo Amaaraatti labsamee ture ji'a afuriif akka dheeratu murtaa'e manni maree bakka bu'oota ummata labsii yeroo muddama nageenyaa fi tasgabbii ummata kabachiisuuf naannoo Amaaraa keessatti labsee ture ji'oota afuriif akka dheeratu raggaasiseera walitti bu'iinsa hidhattoota naannoo Amaaraa finxaaleeyyii faannootii fi humnoota mootummaa gidduutti uumamee ture hordofuun hokkara naannichatti mudate tasgabbeessuuf yaadamee labsiin yeroo muddama hagayya 2023 keessa labsamuun kan yaadatamudha manni maree bakka bu'oota ummata walga'ii addaa tokkoffaa bara hojii sadaffaa har'a gaggeesseen labsiin lakkoofsa 1299 muraa 2015 nageenyaaf tasgabbiin ummata kabachiisuuf naannoo Amaaraatti labsamee ture akka dheeratu yaada murtoo dhiyaate erga qoratee booda raggaasiseera yaani murtoo kun sagalee mormii 3 sagalee hillaatamin 2 fi sagalee caalmaatiin ji'oottan itti aanan afuriif akka dheeratu raggeera akkasumas labsii yeroo hatattamaa kana dheeressuun maaliif akka barbaachise Geediyoon Ximootiyoos mana marichaatiif ibsa laataniiru yeroon hojii miseensota koree boordii labsii yeroo ariifachiisaa akka dheeratu yaadni dhiyaates erga qoratee booda raggaasifameera manni marichaa walga'ii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii lammaffaa marsaa ja'affaa hagayya 28 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeesseen naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddama raggaasisee ture akkaataa labsii lakkoofsa 6 muraa 2015 raggee kanaatiin wixineen labsii yeroo ariifachiisaa barbaachisummaan labsichaa mana marichaatiif erga ibsamee booda yaadaa fi gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii fi ibsas kennanii turan kanaas ta'ee sana labsii yeroo muddama naannoo Amaaraatti labsamee ture ammas ji'oota afuriin dheerateera kana jechuun labsii yeroo muddama ji'a ja'aaf labsamee ture ji'a afuritti dabalamuun ji'a 10f labsichi ni turaa jedhamee eegama oduu biraatiin gaazexeessaa fi hundeessaa mahal miidiyaa Dassaaleny Ilyas ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatii fi waraana woboo darbee ammoo ummata Oromoo maqaa balleessan obbo Dassaaleny Ilyas namni jedhamu kun ummata Oromoo akka hin fakkaannetti ibsuu fi darbee ammoo ummanni Oromoo akka waan saboota biraa ofirraa dhiibuutti deddeebiin dubbachaa tureera waraanni bilisummaa Oromoo akka waan saba biraa ajjeesaa jiruuttis deddeebiin dubbachaa tureera obbo Dassaaleny Ilyas gaazexeessaaf hundeessaa mahal miidiyaa kan ta'e Dassaaleny Ilyas haasawa isaa akkuma jalqabeen har'a guyyaa itti woboodhaaf beekamtii fi kabajni kennameedha jechuun dubbii tibba kana gaazexeessaa Masaay Mokkonnan dubbatan ajaa'ibsiifachaa ture obbo Dassaaleny Ilyas ittuma fufuun Dassaaleny Ilyas viidiyoo gabaabaa tokkoon isin agarsiisaa jechuun kan dubbate yoo ta'u viidiyoon kunis ammoo haasawa tibba kana Masaay Mokkonnan dubbatee turedha namni kun viidiyoo Masaay Mokkonnan kana kanneen isin agarsiisuuf jechuun dhalattoota saba Amaaraatiif ergaa dabarsaa tureen wanta kana namni hundi akka dhaga'uu fi akka irraa baratu
akkasumas ammoo ummanni Oromoo ummata nama ajjeesu ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba Amaaraa ajjeesu ta'uu akka hubattaniif jechuun dubbata. Haasoyni gaazexeessaa Masaay Mokkonnan ammoo akkana ture. Guyyaan isaa ammajjii 29 ture. Labsiin lagannaa gabaa Oromiyaatti cimee jennaan Masaay Mokkonnan miidiyaa hawaasaa isaa YouTube irratti labsii kana ilaalchisuun waraana bilisummaa Oromoo akka labsii kana gaggeessaa jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo WBOn hagam takka mootummaa irratti dhiibbaa akka godhaa jiru dubbate Masaay Mokkonnan. Dubbiin kun ammoo deeggaraa mootummaa kan ta'ee fi abbaa mahal miidiyaa kan ta'e Obbo Dassaaleny Eliyaas hin gammachiifne waan baay'ee aarsees fakkaata. Gaazexeessaaf hundeessaan mahal miidiyaa kun ammoo mootummaa deeggaruudhaan cinaatti miidiyaalee mootummaa irratti ifatti bahuun xiinxalaa yeroo garagaraattis kennaa tureera. Namni kun amma ifatti bahuun akkuma waan mootummaan ergateetti uummata Oromoo darbee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuutti gadi taa'e. Amma gaafa dubbii ijoo keenyatti dachaanu gaazexeessaaf hundeessaa miidiyaa mahal miidiyaa kun uummata Oromoo maqaa balleessaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo irra hin jirres kaayaniiru. Namni kun haasoo isaa akkuma jalqabeen shanee jechuun WBO erga waamee booda waraanni WBO kun erga dhalatee Itoophiyaa keessatti yakkoota ciccimaa raawwachaa tureera jechuun dubbata. Itti dabaluun abbaan mahal miidiyaa kun WBOn waan hojjetu hunda dhoksee osoo hin taane yakka isaa hunda ofuma isaatiif viidiyoo of waraabee hojjetaa jira jechuun dubbateera. ኦነግ ሸኔ የሚሰራቸውን ስራዎች በሙሉ በድብቅ አይደለም የሚሰራው ቪዲዮ እየቀረጸ እየተናገረ WBOn konkolaataa gubaa suuraa gubbaatti ka'a jechuun kan ibsu namni kun dubbii ijoon oduu kana hojjanneef immoo bakka kana jirti. Gaazexeessaaf hundeessaa mahal miidiyaa kun WBOn hojii godhatee ummata Amaaraa ajjeesaa jira jechuun ifatti dubbata. እንግዲህ እነሱ ወላሂ አማራ አሉንም የምትለው ህፃን አረደ ብሎ የተናገሩ አማራ ኦነግ ሸኔ በወለጋ ተጨፈጨፈ በግሬደር ተቀበረ ብለው ህዝቡን ሲያስለቅሱ የነበሩት ኦነግ ሸኔ ነው። WBOn dhugumaan ummata Amaaraa akkamitti ajjeese ragaan isaa hoo maali kan jedhu garuu Dassaaleny Eliyaas waan jedhe hin qabu. Namni kun akkuma waan ijaan argeetti ummanni Amaaraa dhagaha waraanni bilisummaa Oromoo isin balleessuudhaaf qophaa'eera jechuun deddeebiin dubbata. WBOn dhalattoota sabaan Amaaraa wallahi ani Amaaraa miti osoo jedhanii itti booyanii qabee haala gaddisiisaan ajjeesaa jechuunis ibsa. Waraana bilisummaa Oromoo maqaa yoo balleessu Wallaggatti ummata Amaaraa bakka tokkotti ajjeesanii konkolaataa joozariin awwaalaniiru jechuunis waraana bilisummaa Oromoo ifatti bahuun maqaa xureessa. Namni deeggaraa mootummaa ta'e kun deeggaraa mootummaa kun waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane gocha kana keessa Oromoon akka harka qabduuttis dubbata. Yeroo ammaa kana Amaarri rakkoo keessa kan jiruuf sababa waraana bilisummaa Oromootii jedha namni kun. የአማራ ህልውና አደጋ ውስጥ አለ ብሎ የተቀጡትን በሙሉ ምክንያት የሆነላቸው ኦነግ ሸኔ ነው። Waraanni bilisummaa Oromoo dhugumaan ummata sabaan Amaaraa rakkoo keessa akkamiin galche jennee yoo isa gaafanne garuu deebisaan hin jiru. Jijjiirama booda faannoon hidhatee mootummaa irratti akka ka'uu fi faannoon kan hidhachiise waraana bilisummaa Oromootii jedha deeggaraa mootummaa kun. Asitti immoo Dassaaleny Eliyaas silaa ofuma isaatiif deebisaa gahaa kennuu qaba ture. Garee finxaaleeyyii faannoo ammoo TPLF hin balleessinaa TPLF akka baddu taasifnaa jechuun hidhachiisee qawweewwan gurguddaa itti fe'aa kan ture mootummaa ta'ee osoo jiru obbo Dassaaleny Eliyaas garuu waraana bilisummaa Oromoo faannoo isintu hidhachiisee jechuun ibsa. ፋኖን አደራጅተው መንግስት ላይ እንዲነሳ አድርገው ትጥቅ አስታጥቀው የጀመሩት በሙሉ ዋናው ምክንያት ኦነግ ሸኔ ነው። ummanni Amaaraa Oromoo irratti akka ka'u akkasumas ammoo sabaa fi sablammiin akka walitti bu'aniif waamicha taasisa namni deeggaraa mootummaa ta'e kun. Karoorri waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa diiguu fi Oromiyaa foxxoqsuu akka ta'ettis deddeebiin dubbateera. Karoorri WBO Amaara balleessuudha. Karoorri WBO Amaarri lafa kanarra akka hin jiraanne taasisuudha jechuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf namni kun dhamaatiin inni hin godhin hin jiru. Deeggaraa fi gaazexeessaa mahal miidiyaa maaliif waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu fi jechoota waraana bilisummaa Oromootiin hin malle kana hunda fayyadamee jennee yoo ilaalleem namni kun yeroo ammaa kana labsiin lagannaa gabaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru mootummaa rifachiisuu kan agarsiisudha. Mootummaan rifaatuu hamaa keessa galuu irraa kan ka'e namoota akkanaa qarshii guddaa kaffaluun waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromoo biratti jibbisiisuu darbee ammoo sabaa fi sablammii biyyattii biratti maqaa xureessuudhaaf qopheessee gadi baase. Gaazexeessaa mahal miidiyaa Dassaaleny Eliyaas kun ifatti bahuun ammoo waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribam cakkaanyi yookiin ammoo gara jabeessaa jechuun deddeebiin dubbateera. ከዶክተር
የዶክተር አብይ ጥላቻቸው በስቶ የአማራን ህዝብ ከምድረ ገጽ ሊያጠፋ ቀንና ሌሊት የሚሰራን ጫከኛ ጃልማሮን አወድሶ የሚደግፍና ትምህርት ሌሎች እንዲወስዱ ከሚጠራ ከዝንከፍ በላይ ኦዱ ኬኛ ኢሳ ብራቲን labsiin laganna gabaati fi ugurri geejjiba kutaalee Oromiyaa garagara keessatti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa shanaffaaf itti fufee jedhame. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa, Baabboo Gambeel, darbee ammoo Mugii, Najjoo, Mandii fi bakkoota hedduutti gaggeeffamaa akka jiru odeeffanneera. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa guyyaa shanaffaa barnoota lagachuun labsii waamame hojiirra oolchaa jiranii jedhameera. Sababa barattoonni diddaa uummataatti makamaniif ammoo doorsisaa fi hidhaan naannoo kanatti gaggeeffamaa akka jiru odeeffanneera. Guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barataa waggaa tokkoffaa Sanyii Taaddasaa jedhamu qabanii harka hudduubatti hidhuun achi fuudhanii akka deemanis odeeffannoo arganneera. Barattoota gaafachuudhaaf achi dhaqanillee akka doorsisaa jiran odeeffannoon achirraa nu dhaqqabe ni agarsiisa. Gama biraatiin kanuma waliin wal qabatee qaamoleen hawaasaa hiriira ba'uun waraana Oromiyaa keessatti adeemaa jiruu fi ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachaa jiranii jedhameera. Ugurri guyyaa 5 dura jalqabe kun yoom akka dhaabbatu wanti ifatti labsame jiraachuu baatus ammoo namoonni hedduun ugura kanaan rakkachaa akka jiranillee ni dubbatama.